duftu. Ani isin ayyama jira? Qoncoraa keessa fudhati. Dubartii tanaan huddurraa mura. Bageedha. Eegaa. Akkasii yoo barbaadan shugguuxi illee fudhadha. Shugguuxi illee hojii sayidoo miirtuu afurii. Hayyee jedha. Jetta amma kaama jettee kana hin dagatee. Yoo isin dhufan manatti isin dhufnaan shugguuxi illee baafadhaa. Hayyee ishi. Yoo guddate bara hidhama seentanii waan biraatti miti. Hidha baqa sabaa hidhaa wayyaa nama jireenya kana keessa. Fuudhaa shugguuxi ilaal akka hin duune akka hin jiraannetti miidha jala. Anidhaa seenuun barbaadu. Wanni jala dhawudha malee wanni jala. Miidhuma jala dhee hawwiin ma dhoofti. Innaani. Dhayaati yeroo inni asii okkol dhufnee qabneeti yoo guddate hidhaa seentaa saabunaa miti yookaan soogiddaa miti hin bayitu hidhaa kee fittee baata. Chiggiriin qabu hin baatu. Sodaatiin haa ta'u. Saamata baay'eetti achi murteessanii akkam ta'u diyaa. Hidhamus reebamus dantaan dha'u inni hin baay'ee. Lafaa kaatee nama tokko. Daa'imni hoo daa'imni. Lafaa kaatee akkasii lafaa kaatee nama tokko. Daa'imni si hoo. Asis dhufnaan keenno. Kabaati sagalii sani. Kajjaa sagalii. Wanti daa'imni si. Baatii isin ilaali baatii sagal isin jette malee isin nu barne bara. Garaa qaba baatii sagal jette. Namni baay'ee akka jedhe lakkaa'ame isin sagal irraa gad lakkoofti. Sagal jettee. Isin hin faranjoomte. Isin galleeti. Hin faranjoomte. Sagal baay'ee tokko jechuun barbaade sagal jetti. Lama jechuun barbaade saddeet sin jetti. Gaaf torba sin jette baay'ee saddeet akka jirtu beekti. Ana manaa gale beekta. Manaa gale. Maatiin beektu. Duran beekne. Ati ji'a siin beektu. Duran beekne beekta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoota daawwattoota keenya bakka jirtan inni geenye si wajjin haa jiraatu jechaa guyyaa har'aa nama sadii ta'anii dachaanii jirre jechuudha. Mee isinis nagaa gaafadhaati gara dhimma keenyatti dachaana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaadha. Akkasumas immoo Oromoon ta'uudha. Shamarran qaban isin jecha imaanitti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya bakka jirtanitti nageenyi keessan isin haa baay'atu isiniin jenna. Har'a uno deebineetiin dhufneetiin jirra. Akkas hordoftoota daawwattoota keenya maaliif dachaanii dhufne kaleessa viidiyoo gadhiisne akkuma argitanii jirtan. Viidiyoo dheengadda sumayyaan akkuma isin viidiyoo san gadhiisteen isii dura immoo spookiyoon yookaan mastaawatiin konkolaataa keenya hatamee jira jechuudha. Inni hatamee waan jiruuf akka carraa ta'etti sumayyaan saabooda gadhiistee immoo spookiyoon ganama hatamee ture viidiyoo waraabne kenninu. Gadhiisne ture eegasii gadhiisne dheengadda jechuudha kaleessa viidiyoo isin gadhiisne. Achiin immoo kaameraallee ilaalisin jedhe ture kaameraan ganna keessa seensaaf bayarra waan jiruuf kaameraallee laallee yoo jennu sumayyaa miti ufi immoo sumayyaan viidiyoo san urga waraabdee torbee takka ga'ee jira jechuudha akka arginetti gara torbee takka gara guyyaa jahaati akkasii naannoo sani konkolaataan illee yeroo san achi dhaabee naannoo maan achi dhaabee san argattee waraabdee viidiyoo san daftee gadi dhiisne eega waraabdee booda achi booda hattuu sanuu isiin argite kan jedhu shakkiin nu seene garuu immoo hattichallee kaameraan argine jirra kaates dhiira tibboo keessaa gabbeetiniin hate jechuudha tibboo isiniif mul'isa spookiillee bitee itti deebisee jira jechuudha isiniif mul'isa spookiillee galchine kaameraallee galchine meeqa yoo hunda isiniif mul'isa. Haaraatti galee jira amma. Ka hatame kabade itti binnee jirra kabira kanaaf kunis lachuu itti binnee jirra kanaafuu taafteef immoo makiinaan tiyyaa amma sirrooftee jirti. Keenya. Makiinaa kun tiyyaa. kaameraallee galchee jira jechuudha amma booda sumayyaan dhuftee namni tokko dhufee kaameraa gibbii gama hundaanuu waraabu galchee jira jechuudha halkanillee guyyaallee ka waraabu galchee hattichis eessa akka beesiniif mul'isa an konkolaataa bakka tan dhaabee inni tibboo kana keessaa ba'ee jechuudha kun tibboo akka argitan tibboon kana fakkaata boolli jiini bishaan keessa yaa'u as keessatti dhokatee taa'ee nama ilaalee as keessa dheeraadha jechuudha akkana deema haaluma kanaan lafa jala deema jechuudha tibboon karaa daarii asiin akkatti ima deema ganda keessa jechuudha asitti dhokatanii asuma as bayanii karaa gubbatti waa hunda hatanii sumayyaan immoo naannoo mana saniitti jechuudha wanti jette kan fudhatte wanti gommaa akkana hiikuu goote salaamillee makiinaa achi duuba san dhaabaniitiin akkas godhanii jechuudha. Akkuma argitan kana haaluma kanaan nu hatanii wanti jedhan jechuudha tibboolleen kana fakkaata hattichillee immoo mul'atee jira kan mul'ate dhiira jechuudha dhiira yoo ani hooma sumayyaan buqqiste matama isiiti jechuudha yoo hatticha san jala deemnee amma marrajaan ni jira ragaa waan jiruuf ragaa san qabatamee poolisiin ni hordofti arguun isaanii dhoolu ni qabdi naannootti gaafa jarri qabdee jedhee immoo ni gaafatama yoo harki sumayyaa keessa jiraate sumayyaallee keessaa nafti hundhiifamtu jechuudha
yoo harkisii keessa jiraatillee hattichi ni qabama inshallah. Sijjamma. Qorqorroon badu qorqorroon ni bitama. Dabam dhufeessin harka. Qorqorroo yoo badallee qorqorroon ni bitama. Isiin waa hedduu dubbate akka waan konkolaataa yeroo konkolaataa san viidiyoo waraabdu osoo ijoollee ofiitii hin bitin dubartii amma karaa irraa argee bitaa dubartii callisee argee fuudheen isiif bitaa ijoollee ofiitii ani yoom ijoollee tiyyaa hin bitu jedhe yoom ijoollee tiyyaa waa hin godhu jedheen ofii isiitii nam mul'isuu diddee fiduu diddee amma nu isii dhiisne jirra daganne waa isiitillee haasa'uu dhiisne isillee hordofuu isii jalallee deemuu dhiisne jirra nu isii irraanfanne jirra garuu isiin immoo diddeet nu jala deemaan jirru ufumaa nu yaadachiisaa jirti na dagattanii Akkan anni jira daganne jechuu barbaaddeti akkan nu daganne. yaadachiisaa jirti akka nu hin daganneef nu yaadachiisuu barbaaddeti Sijjamma rakkoo ati hin dagattu naasoo hin calliftee malee hin dagattu. akkasii dagadhee jiran irraanfadhee waa'ee isiitu dubbachuus dhiisee isii jalas deemuu dhiisee haga isiin kun amma ijoollee karraa fuutee rifeensa irraa cirtee qaama irraa dhidhiitee olii gad wajjin wanti jettu dagadhee dhiisee silaan akka jaartii jettu waan dubbanne dhiisee miree ufumaan tuttuqaa jirti ani isii dagadhee dhiisee irraanfadhee ummatuma koomantii jalatti maraachise jagnaa teenna nagistii teenna maali jedhaniin akkasitti Jagnummaan hattummaan hin beekamu bara. koofiyyaa nugusaa itti godhanii akkasitti isiin deebuullee barbaaddee hin qaanfatte dhiifamas jechuu barbaaddee qaanfatte akkamitti deebitaa hanga har'aa diddee sanuma sodaattetti hin qaanfadhe illee ittiin dubbattu akkasii konkolaataa Deebi'uun barbaadde. hambisu jetti garuu wanti jetti ijoollee tiyyaa hambisutti ani immoo biteef ture jechuudha gaafa wanti biteef jira gaafa yaman jirtu makiinaa bareedaa isaa tokkosan iPhone wajjin 16 Pro Max wajjin bitee fidee fi isiin meeshaa manaa gurgurtee achi baafattee jechuudha. Kanaafuu akkasi deemtee amma walumaa galatti amma isiin hatullee baattu ispookiyoo hattuun akkuma isin mul'ise tubboo kana keessaa beekate kaameeraallee ni jira wanti hunduu argine jirra garuu gaafa inni qabamee jedhee kaameeraan asis ni jira manni ganda kanaa hunda keessa ni jira asii beet asuma buqqisee asuma hatee asiin deebi'eet asiin deeme jechuudha. Kanaafuu gaafa amma poolisiin hordofaa jirti gaafa inni qabame harki isillee keessa jiraate isillee hin dhiifamtu jechuudha. Isillee kan dhiisnu waan dhiisnuuf hin qabnu isillee itti gaafatamti jechuudha. Akkasii kanaafuu wanti hunduu ragaan jira yoo harki isii keessa jiraate isii dhiisnu ani isii waan barbaadu godheef jira naan godheetu ufumaa ilmaan qabattee olii gaafii fiidee deemti amma hattuun yaa fudhattullee immoo ani kabiraa itti bitee jira akkuma isin mul'ise. Alhamdulillah binne jirra. Kabira binne jirra mee isin waan jettan ni qabdan amma hattu yaa'u isin hatamuu isallee argitee gammaddu yoo harkeessallee harka baatte nu yoo binne qorqorroon baddiin bitama hattichis hin qabama inshallah harka irraa murama isillee immoo himan dhiisu. Hattuun aga Fuula isaa argee jira. Sijjamma. Magaalaa keessa nama jiru namoottan tolchanii hattoota wal beekan ni jiran isaanii barbaanna qabamuun isaan hafu wanti hin ta'a mee isin wanti waan jettan ni qabdan isin. Yaani gama kiyyaani warroonni koomentii jala galtanii sumayyaa maayikiin maamma jettee as qaabbattan kana dhiisaatoo mi chaalenjii eegalaa fi kiyyatti chaalenjii osoo eegaltanii fi makiinaa bitaa fi chaalenjii eegalaa fi makiinaa bitaa fi viiksii takkallee bitaa fi chaalenjii qarshii takka qarshii lamas eegalaa fi mi bitaa fi dandeessan nu abaaruu naamanna nu waan hin taane jechuu raamanna. Eenyu bitaaf nama tokko bituuf. Yaa bituu fi danda'u hordoftoonni ishee waa ilaalatu waan ta'eef chaalenjii eegalaa fi bitaa fi dandeessan isin jedha. Innaa nuti immoo wanta jiru haasaa jirra malee wanta hin taane haasaa jiru sumayyaan gootadha sumayyaan sirrii goote sumayyaa ijabduudha maal jechuun kun immoo sirrii miti maaliif kun hattummaa jajjabeessaa jechuudha. Sumayyaan koomentiidhaan sumayyaan goota yoo jedhan namni waan yaada ofii ibsata achirratti isaan mirga isaaniiti waan fedhan jechuu hin danda'anii dirqama hawwii ati goota ta'u hawwiin goota yoo sin jedhan ati goota miti yeroo ofii keetiin ta'en jechuudha. Innaa garuu ani kana booda sumayyaa safara kanaa miti bakka biraatitti iyyuu si argee harka keemureetiin harka biraatitti si kenna jechuudha. Kana booda si argee makiinaa caccabsiteetiin akka itti silaa bar makiinaan kuni osoo ati jiraatte makiinaan kun keeti silaa kennaa miti konkolaataan kun keeti maknaatum jaarsa keeti isa mallaqa jaarsa keetiitiin bitamee ilmaaniitiif bitama. Ammallee taanaan osoo si bakka biraatitti osoo argite waa bira tartaa qabittiitumaan deemtami. Geessanii kan isheen zoro waanuma hataa ta'e Imaanimmaa deeggadda yaa'u aartee viidiyoo keessallee seenne osoo isii arge bakkuma isii argetti harkuma irraa mura qoncaraan jechaa jirti. Hin dhiisu jechaa jirti. Akkamittiin Gajaraa ofii murdaa ammallee nan dhiifne kan aaree nan dhiifne ammallee aaru jira. Kana booda kararratti yoo arge amma hin dhiisu jechuudha ndawam dhugaa. Warri sumayyaa minaamin jettan kun mee walitti baasatii jechuudha faamiliisi walitti babbaasatii baajaaji takkalee taatu bitaa fi konkolaataa yoo daddabe. Maal bitanii namoonni bituuf akka bara kanumatti koomentii jalatti beekama. Jagnaa ta'e goota ta'e maali jedhanii faarsan malee
Waa takkan godhanii fi namni waa godhuufis hin jiru. Dandeenyaan godhaafi. Kijiboo afaan malee xiqqishuu isii balleessitu arginaan itti garagalan. Sirriidha. Sigalee miti namuyyuu warra akkasitti isii faffaarsee isii mataa gubbaa nu baasee samii gubbaa isii geesse. Isaan dhuma. Kanaaf attichi kun gaafa qabame harki isii keessa jiraannaan isillee hin dhiisnu. Isallee immoo innis gaafa qabame isan dhiisnu jechuudha. Isallee gana olii gadi hin oofnu adabbii ofumaa adabna waan goonu ni goona. Kanaafuu yeroo sanillee harki isii sijjamar keessaa hin dhabamu tasumaayyuu. Ani hawwii nu gaafsa waan arteef isiyyuu xiqqoo shakkaatiin ture jechuudha. Shakkitee turte. Na sijjamar harki sumayyaa tasa keessaa hin dhabamu ima jira harka keessaa qabda namni biraa hatullee namni biraa dhufee fudhatullee irraa baasee fudhatullee atillee keessaa hin dhabamtu jechuudha. San immoo kan murteessinu gaafa kaameraan ilaalamee wanti qulqullaa'ee irra gaame yeroo san murteessinu jechuudha. Yoo attichi qabame amma. Ka haate ka fudhate akka itti fudhate mul'atee jira. Yeroo inni qabameet eenyu isa erge yookaan immoo yoo kophaa isallee ta'e murtee itti fudhata. Yoo immoo ka isii wajjin kan jiraatan taate immoo isillee irraa naftu jechuudha. Wanni hafu jiru. Kanaafuu turtee kan dhuftuuf sijjamar akka namni isii hin dagannee fi isiin of yaadachiisuu fi sijjamaraati hin calliftee malee koo dagataatiin hin jirtu ima yaadatta garuu. Ani irraanfadhee waa'ee isii dubbataa hin jiru. Ani waa'ee isii dubbataa hin jiru. Amma kaameraalleen immoo akka itti ilaalletti dheengadda yeroo isiin viidiyoo dhuftee konkolaataa achi dhaabee viidiyoo waraabdu kaameraan isii yeroo ilaallu eenyu wajjin dhufte kaameraa duuba namni dhokatee jiru eenyunni maaliif seedii sodaatteedhaan isiin dubbataa turte sigalamti yeroo san salaamii wajjin jira konkolaataa isiitiin. Suzuki dizaayinar kan qabdi eda'anii baajaajii yeroo hunda isiin viidiyoo waraabdu caafisan dhaabatu wajjin dhufte dhokattee sanumaan fiigaa deemti se'an. Salaamii wajjin dhufaa jiran konkolaataa isiitiin dhufaa jirti. Konkolaataa keessa dho'istee dukkaneessiteetiin haadha sanii viidiyoo waraabanii asillee dhufanii isin jejjeeqanii fiigaa deeman. Isin amma booda nam tokkoon amanina dubartiin akka feetetti miskiina fakkaattee waa kadhachaa akka nama kadhatu akka dheengadda isii shawwaddetti. Nu sababa isaaniitiin bakka miskiinallee gargaaruu hin dandeenyu jechuudha sababa isaanii. isaanii. Beetanii addaan kan rakkate addaan ni beetanii. Akkamitti beenuun guyyee guyyaan jijjiiramaatiin dhufanii isaan. Maa yoo jijjiiran sagalee hubachuu hin dandeettanis nama dhugaan rakkatee waa kadhatu ni beekama. Nama hannaaf deemu immoo ni beekama. Sigalemti akkasii kanaaf isin gowwaan ta'ina of eeggannoo godhaa. Taafteef kaameraallee ni jira. Nam tokko balbalarra geennaan miseejiin dhufa. Akkasitti isinillee of eeggannoo guddaa godhaati. Yoo argitan immoo ani isin yayyamee jira. Tole. Nu eeyyamnaan harkoon gaafa. Simarraa dhuftu. Ani isin yayyamee jira. Qoncoraa keessa fudhati. Dubartii tanaan hudduu irraan fudha. Bageedha. Eegaa. Akkasii yoo barbaadan shugguuxillee fudhadha. Shugguuxillee hojii yoo miidhatu afaan. Hayyee jedha. Jetta amma kaamma jettee kana hin dagatee. Yoo isin dhufan manatti isin dhufnaan shugguuxillee baafadhaa. Ishi. Yoo guddate bara hidhama seentanii waan biraatti miti. Hidha bakka sabaa hidhaa wayyaa nama jireenya kana keessa. Fuudhaa shugguuxillaan akka hin duune akka hin jiraannetti miidha jala. Anidhaa seenuun barbaadu. Wanni jala dha'uudha malee wanni jala. Miiluma jala dhee hawwiinuma dhoofti. Innaani. Dhayaati yeroo inni asii okkol dhufnee qabnetti yoo guddate hidhaa seentaa saabunaa miti yookaan soqiddaa miti hin bayitu hidhaa kee fixee baata. Chiggiriin qabu hin ba'a. Sodaatiin haa ta'u. Saabata baay'ee itti achi murteessanii akkam ta'u diyaa. Hidhamus reebamus dantaan qabu hin baay'ee. Lafaa kaatee nama tuqee. Daa'imni hoo daa'imni. Lafaa kaatee caqasi lafaa kaatee nama tuqee. Daa'imni si hoo. Asis dhufnaan keenno. Kabaati sagalii sanii. Kajjaa sagal. Wanti daa'imni si. Baatii isin ilaali baatii sagal isin jette malee isin nu banne bara. Garaa qaba baatii sagal jette. Namni baay'ee akka jedhe lakkaa'ame isin sagal irraa gad lakkoofti. Sagal jettee tokko dheen gad lakkaa'ame. Isin hin faranjoomte. Isin galleeti. Hin faranjoomte. Sagal baay'ee tokko jechuun barbaade sagal jetti. Lama jechuun barbaade saddeet isin jetti. Gaaf torba isin jette baay'ee saddeet akka jirtu beeku. Ana manaa gale beekta. Amma naa gale. Maatiin beektu. Duran beekne. Ati jee asiin beektu. Duran beekne beekta. Akkasii hordoftoota kennaa wanni isiniif dhufneef viidiyoo kalee isiniif gadhiisne irratti deebisaa isiniif deebisuuf dhufne sumayyallee waan jedhaa turte argitanii jirtan jechuudha. Isinillee immoo waa hedduuti jedhani. Nu waa hundaafuu qorqoorroon badullee qorqoorroo binnee jirra. Attichi immoo hin qabama inshaallah nafu. Taafteef immoo amma boodaaf ka dhufuuf yaa'u wanti ta'a. Akka sika kaasanii akka barnoota akka fakkattuuf an konkolaataa kana haga halkan sa'a torba bakka kan dhaabaa ture. Si galee miti haga halkan sa'a torba bakka kan dhaabaa ture nam tokko daffaree hin beeku dukkalaa hin beeku. Garuu hattuulli kiskisiin akkanaatuun gaafa wanti jettee immoo naftuu fi tibboo keessa dhokatee tibboo keessa nama eeggatee buqqisee kaameraan akka argametti namni itti dhufnaaniin namni ollaa wayii gabbee dhufnaan daddafeetiniin fiigee tibboo keessa seenee dhokate. Gadirarra'ee ture eegas immoo namni sun asii nu eegatti lachuu buqqisee deeman jechuudha. Mastawaatiin waa hidhaa jirtuuf guutuutti akka cabse. Mastawaati sanii yoo nama narra ga'ee
daddafee cabsee albeen haadarraa muree fiiganii kuteen jechuudha. Ni argama. Ni facaasnallee fuula isallee TikTok fa'aarrattis ni facaasna. Akkasitti kan argamu ta'e jechuudha. Sigalee seera wajjin mari'anneet facaasaa yookaan immoo nuti qabaa dhiisaa yoo jedhe akkasitti. Jechuun wanti irra keenya hunda isiniif ibsite jechuu keenya. Warri poolisiin hordofaa achiin booda kan Isiniif ibsinu ta'a jechaadha. dubbisiin dheeressina jirra hanga sagantaa viidiyoo itti aanu waliin dachaa nuti nagaan nuuf tura isin jenna. Galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.